Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessanii kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti tara oduun jalqaba. Jeneraalonni PP walirratti dhukaasuun dhagahamee jira. Dhukaasa walirratti dhukaasaniin waardiyyoota yookaan komaandoota isaanii irratti miidhaan dhaqqabee jira. Bal'ina oduu kanallee yookaan guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu mootummaan Itoophiyaa Suudaaniif gargaarsa doolaara miiliyoona 15 taasisuun dhagahamee jira. Kun immoo gaafilee garaagaraa kaasee jira. Biyya qaala'insa jireenyatiin lammiin isii waddamaa jirutti biyya parsantiin 80 lammiileen isii gargaarsa barbaadanitti akkasumas biyyi hojjettoota ofiitiif mindaa kaffaluu dadhabde hojjetaan isaa yeroo ammaa kana kaffaltii mindaa dhabuudhaan bakkoota garaagaraatti rakkataa jiru gargaarsa kana kennuun akkami waan jedhu gaafileen garaagaraa ka'anii jiru guutuu isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu gareen TPLF rakkoo gidduu isaaniitti uumame mariidhaan furatuu fi waliigaluun dhagahamee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti injifannoo gagabbataa argatuu beeksisee jira. Oolmaa guyyaa har'aa oduu injifannoo gagabbataa qabannee jirra. Akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjinis wajji ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Piippiin konfiraansii marii araaraa ABO fi KFO waliin jira jettee namoota burjaajessaa akka jirtu dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo KFO jaarsummaa Jawaar Mohammaditti akka ergattees dhagahamee jira. Piippiin namoota hedduu godinaalee Oromiyaa irraa konfiraansiin ABO fi KFO wajjin qopheessee jira irratti hirmaadhaa jechuun bajata ramaddee baasii isiitiin gara Finfinneetti galchuu jalqabdee jirti jedhan. Diraamaan kun kan eegalu boru irraa yookaan Kurraan dhala 15,2025 irraa akka ta'es beekamee jira. Kunis guyyaa afuriif akka turus ibsamee jira. Kun immoo burjaajii hamaa keessa waan galteef diraamaa burjaajii uumuuf akkasumas uumuun namootas burjaajessuuf karoora isiin baafattee ittiin socho'aa jirtu jedhamee jira. Kanaan walqabatee konfiraansiin ABO fi KFO'n qopheessan akka hin jirres itti dhaqqabamee jira. Oromoo meeshaa godhatuudhaan Oromoo Oromoodhaan sossobuun uummata harkaa ba'e ittiin amansiifatuuf akka ta'es beekamee jira. Daayirektarri diraamaa kanas muummicha ministeera Itoophiyaa akka ta'es beekamee jira. Gara biraatiin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad KFO'n Jawaar Mohammad akka irraa qabu yookaan akka irraa callisiisu jaarsummaa ergate jedhamee jira. Jaarsummaa inni ergates Profeesar Mararaa Guddinaan kufaa taasisuunis dhagahamee jira. Profeesar Mararaa Guddinaa nuti uummataaf hin dubbatin rakkoo uummataa hin dubbatin hin jennuun jechuudhaan deebii akka deebise dhagahamee jira. Jeneraalonni PP walirratti dhukaasuun dhagahamee jira. Walirratti dhukaasuun jeneraalota PP kun immoo muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad rifaatuu hamaa jala galchuun dhagahamee jira. Walitti dhukaasuun jeneraalota kun immoo waan fonqolchi mootummaa gaggeeffamu kan fakkaatu jechuudhaan odeeffamee jira. Jeneraalonni walitti dhukaasan kunneen Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataa fi Jeneraal Yilmaa Mardaasaa akka ta'es beekamee jira. Jeneraalonni kunneen kan walitti dhukaasan guyyaa kaleessaa gurraan dhala 13,2025 barraaqan yoo ta'u walitti dhukaasuun jaraa kun kaleessa haa ta'u malee gaarrifannaan gidduu isaanii jiru akka ture odeeffamee jira. Jeneraalonni kunneen kan walitti dhukaasanis kaleessa ganama yeroo Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataa ajaja muummicha ministeera Abiy Ahmad fudhatee gara mooraa humna qilleensaa Bishooftuu imaleetti ture. Yeroo isaan garas imalan kanatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa nurratti raawwatuuf gara keenya dhufaa jira jechuudhaan gareen Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dhukaasa akka irratti bananii fi haleellaan walirratti akka raawwatames dhagahamee jira.